mootummaan jijjiiramaa fi dhaloonni haaraan abjuu yeroo dheeraa abbootii keenyaa milkeessan jedhan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jalde. Jiraattonni magaalaa Adaamaa fi godina Shawaa Bahaa hiriira bahuun xumuramuu hidha haaromsaatti gammachuu itti dhagahame ibsatan. Hiriira deeggarsaa bahuun xumuramuu hidha haaromsaatti gammachuu itti dhagahame ibsatan. Qaamolee hawaasaa adda addaa irraa walitti kan dhufan jiraattonni kunneen kallattii afraniin dhaadannoowwan adda addaan dabaalamanii istaadiyeemii Abbabaa Biqilaa Adaamaatti walitti dhufuun gammachuu isaanii ibsatan. Guyyaan har'aanuu fi guyyaa dhaloota lammaffaa keenya jennee ilaalla. Akka sabaattis, akka Oromootti, akka Oromiyaatti, bira dabree ammoo akka biyyaatti, akka dhaloota amma jirutti, akka lammii amma jirutti nuuf guyyaan har'aa guyyaa addaati. Nuuf guyyaan har'aa guyyaa injifannooti. Xumurri hidha laga Abbayyaa wanti natti dhagame miira guddaan natti dhagame. Keessaa inni tokko yeroo hiree keenyatti inni xumuramee yeroo keenyatti gurra kan argachuun maqaa kan argachuun nuuf carraa guddaadha. Gaafii dhaloota yeroo dheeraadha osoo hin deebiin lafa harkifamaa ture. Waggoota muraasa keessatti deebuun yeroo keenyatti keessatti yeroo Oromoon biyya bulchaa jirutti yeroo itti warri gadaan bulu biyya bulchaa jiru keessatti maalummaa gadaa keenya illee yeroo itti agarsiifnu jechuudha. Nuti Oromoon nuti warri gadaan bulu tajaajila kana fakkaatu akkuma gadaa keenya gadoo tokko osoo hin qabanne gadaan akkatti biyya bulchine waan kana fakkaatu agarsiifna. Kanaa olillee agarsiisuu dandeenya waan jisuntu keessa keeyyatti argama natti dhagama jechuudha. Wanti yaadus wanti natti dhagamus fedhiin biyyattiin qabdu yookaan fedhiin dhala namaa tokko yoo deebu fedhii biraa horachiisa. Laga Abbayyaa meeqa osoo fokkoru mataa gadi qabachiifne fedhiin keenya nu deebi'ee jira. Inni itti aanu immoo fedhiin biraa nuti qabnu maalidha? Galaana Diimaa mirkaneeffachuudha. Dhaloota Itoophiyaa hunda Oromoo, Amaara maalitu hin jedhin sabaaf sablammootni lubbuutti kennanii qabeenya isaanii kennanii ofii isaanii kennanii jiruuf jireenya isaanii dabarsanii haga wareegamuutti ga'ee guddaa hojjetame kun mo'icha Adwaattaan isa lammaffaa waan ta'eef gammachuu guddaan natti dhaga'amee jira. Aangawoonni mootummaas saganticha irratti argamuun ergaa dabarsaniiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jalde piroojeektichi qormaatilee hedduun mudatanis cichoominaa fi tokkummaan hojjannaan wanti hin jijjiiramne akka hin jirreef agarsiiftuudha jedhan. Kana taasisuunis mootummaan jijjiiramaa fi dhaloonni haaraan abjuu abbootii keenya dhugoomsaniiru jechuun dubbatan. Biyyoonni gargaraa guddina Itoophiyaatti gammachuu hin qabne garmalee yaaddoo keessa galchee jira. Kanarraa ka'uudhaan hidhaan haaromsa guddicha Itoophiyaa akka gufatu yaalii godhan yaalii hunda galeessa ta'e taasisaa turanii jiru. Garuu immoo eebbifnee danda'amummaa waan yaadne milkeessuu Itoophiyaanotaa qabatamaan dhugoomsine jirra. Waloomni hawaasa irraa mul'atu immoo piroojeektoota gurguddoo ol ka'iinsa biyyattii labsan galmaan gahuuf humna olaanaa ta'aa ibsaniiru. Hiriira gammachuu kanarraa akkuma hubannutti uummanni keenya bal'aan injifannoo piroojeektii haaromsa Itoophiyaa guddicha xumuramee eebbifamuu isaatiif beekamtii kennuu irra darbee seenaa galmaa'e itti fufsiisuuf seenaa haaraa biroo akka galmeessinuuf waloomee waliin dhaabbachuuf kutannoo olaanaa qabu ibsachaa akka jiru hubatamaa kan jirudha. Bulchaan bulchiinsa godina Shawaa Bahaa obbo Abbaabbuu Waaqoo hidhi haaromsaa adda waraanaa guddaa cunqursaa jaarraa haaraa ittiin injifannedha jedhan. Ijaarsa piroojeektii hidha haaromsaa adda waraanaa guddicha Itoophiyaa ilaalcha sirna gabroomsaa jaarraa 21ffaa keessaa sadarkaa addunyaatti biyyi rakkoo nageenyaa hedduu qabdu osoo jirtu bishaan qabuu keenyaan rakkoo nageenyaatiin kan qabamtee fi addunyaa guutuun miidiyaadhaan rakkoolee hedduu keessa ceenee bishaan qabannedha. Ummatichi kan yeroo kamuu caalaa tokkummaa isaa cimsachuun injifannoo dachaa galmeessuuf hojjechuu akka qabus dhaamaniiru. Kana malees adda irratti bobba'an hunda irratti adda misoomaa irratti adda nageenyaa adda miidiyaas adda hunda irratti bobba'aniin tokkummaa sabaatiif tokkummaa hundaan dhaabbannee milkeessuuf akka humna ta'an jechuun barbaada.